السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم جمتوتا وردفتوتا أنا نوشو جرجرتو أكفيانا والماما الفكاتا بقى جراتني زاكنا جيتني سنين ربليا هذا برنوتا أدى تكن كبدي سنين وفيتزرا برنونك يلي واي شيري فيديو نما يوغونو أكمت أكساد الجميع فركيزت يعني صونو ديلتي إنغوني وفي ساتي ديلتي تاو اسم برسيسا تكاهو اسلتيما أنس نمرة دالي أجي نمر نهيمة وان فيك يا بريكانا وان فيك يا أرجكانا مالي فريو تكيا في كودو جدي كبدي سني فجرا فيديو يو سني تطول لايك يقول عليه اتفيدما مالي في يروباية شيري نما هنغونا فيديو كاسو نمو yeroo hin qabnu faa ta'uu danda'a namni akka kiyyaafaa fakkeenya an yeroo baay'ee viidiyoo namaa sheerii hin godha baatii 3 faa kana jala taa'u jira hanga baatii 3 jechuudha na jala tura nama na yaadachiisaa yoo namaayyuu ani hin yaadadhu kanaaf mee akkamitti akka oduu fi kenna sheerii goone osoo harka keenya qabne diileetii hin goone sa'aatii irratti deeffannee saati demi afur irratti goone akkamitti akka ofii isaati diileetii ta'uu isinitti agarsiisaa turtiin keessaan wajjin haa ta'u isiniin jedha ammallee warri maatiin nu taatan galatoomaa warri nu hordoftan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jedha viidiyoo kiyya kanaan gahumaatti daawwadha isii fayyaduu mala waan ta'eef amma kallattii maanii gara yuutuuba keenyaa deemna yuutuuba keenya hin seenna kanati booda gara community dhanna community keenya keessa seenna jechuudha fakkeenyaa fi ani kaleessa ijoolleedhaa fi sheerii godhe kan ijoolleedhaa sheerii godhe kunneen hamma kan irratti hin goone garaagarummaa isaatu ilaaluu qabdanii kan irratti hin goone ariitiidhaan waan ariifadhee sheerii godhee fi kanallee irratti hin goone kan ani irratti guute shuuf dhaltanii garaagarummaa qabaa jechuudha sa'aatii isaa laakkaatee sa'aatii 24 irraa sa'a 5 hafee jechuudha ofii isaatii irraa baduu fi jechuudha kunillee akkasuma viidiyoon kuni kanan kaleessa sheerii godhee sa'a 5 hafaa ofii isaatii diileetii ta'uuf kun ammoo sa'a 4 hafa jechuudha sa'aatii 20 fixeeraa yuutuubii kiyyarra taa'ee jechuudha community kiyyarra taa'ee sa'a 20 hunda laakkateeti fixuu gaheera kunillee akkuma sanii sa'aatii 4 hafaa jalaa bahuu fi kunillee sa'aatii 4 hafaa viidiyoon kalee sheerii godhe kalee galgala sa'a 8 fi walakkattiin sheerii godhe laakkatu jira jechuudha akka ajaa'ibaatti laakkateeti jalaa ofii isaatii badaa kunillee sa'aatii 3 qofa qabaa jechuudha jalaa ofumaa isaatii diilee ta'uu fi asittillee sa'a 3 qabnaa akkuma san kinoo laakkachuutti jira kan kaleessa irratti guutee kun sa'a 2 bicha jira sa'a 8 fi walakkattiin sheerii godhee jechuudha sa'a 2 bicha qaba jalaa bahuuf jechuudha achiin booda hundumti isaa jalaa bada kun sa'aatii takkatti isa hafe jechuudha laal sa'a 24 irratti guutee sa'a takkatti tuwafaa jechuudha sa'a 23 guutee sa'a takka tuwafaa jechuudha kanaafuu amma isinitti agarsiisaa viidiyoo namaa sheerii godheeti isinitti agarsiisaa fakkeenyaa fi viidiyoo tokkee kanaa sheerii haa godhu viidiyoo tokkee kana sheeriin godhaa fi laayikii godheera asiin ammoo maal goonaa kireet goonaa as tunnee maqaa barreeffannaa tokkummaa faamilii jennee maqaa ishee kanaa barreeffadheera jechuudha amma eessan tunnaa eega maqaa barreeffannee ishee kanan tunnaa jechuudha kanaatii booda amma noormaal irra jira asheeran tunna kaafnu sa'a 24 kan jedhu kun duwwaadha asirratti tunna kanaatii booda mallattoo kanaanii keessaa baanaa erga keessaa baaneen booda ishee sa'aatii fakkaattu kana mallattoo ishee sa'aatii fakkaattu kana keessa
seenna eegasii booda mallattoo kana tuqna ishee kana kan wallaalte kana jechuudha tuqnee miti guyyaan addaa meeqa 16 nu bira dabarsinee maal goona 17 jenneet 17 irratti guutanna maaliif sa'a 24 guutee akka community keenya jala ufuma dileetii ta'uu waan feenuuf 16 irraa 17tti gooneerra kanaati booda okay goona okay gooneen booda maal jennaani dan jennee keessaa baanaa jechuudha ammallee hin xumuramne maaltu nu hafa isinitti fakkaatee amma lookeeshinii kan jedhu kanatu jiraayyuu ilala lookeeshin taayimii irratti guuttanneerra miti mallattoo kana tuqna jechuudha yoo isinii hin galle mallattoo kana tuqna kanaan booda jalarra gadi dhufnee dura danni waan gooneef remove kan jedhu kana tuqna jechuudha maaliif akka dileetii ta'uu waan barbaannuuf remove irratti guuttannaa jechuudha isinii galeera jedhee abdiin qaba kanaan booda maaltu nu hafeere obboleeyyan sheerii bicha sheerii tuqnee poostii goonee sheer gochuu bichatu nu hafee jechuudha eessa tuqnaree hin beektani silaa poostii goonaa jechuudha kalaas poostii ta'eera jechuudha amma maal goonaree deemnee mee sa'aatii inni qabu laallaka wajjumaan community kiyya keessa seennee kan ammaa kana laallaa sa'aatii laala kan amma sheerii godhe jechuudha sa'aatii isaa 23 jedheetiin asirra taa'eera ofii isaatii qoxxaratee gaafa sa'aatiin kun dhumate jechuudha andiileetis hin godhu ofii isaatii jalaa badaa jechuudha mashallah waan baay'ee namatti tolu viidiyoo namaa yoo sheerii goone of jala hin kaasnu yeroo baay'ee nu jala tura sa'a 24 keessatti ufuma isaatii waan lookeeshinii kanarratti deeffanneef sa'aatii isaa qoxxaratee jalaa yaa'eetiin diileettaa jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada barnoota ajaa'ibaati namatti tola baay'ee diileet gochuu waan nurraa eegamu miti ofii isaatii sa'aatii isaa qoxxaratee keessaa baha akkasiniin jedha obboleeyyan kiyya kabajamtoota hordoftoota aanannoo shoo barnoobsi kiyya kana fakkaata anis waan baradhe waan namarraa arge tokko isinii qoodeen jira viidiyoolee kiyya asala deemaatii naa daawwadhaa warri hin daawwanne viidiyoo babbareedan qabaa biraankii jira barnoota viidiyoo barnootaatu jira waan adda addaa takkatu jira deemaatii naa daawwadhaa warri naaf hin daawwanne isiniin jechuu barbaada kana fakkaata viidiyooleen ankaleessa ijoolleen asheerii godhe hundumti isaa sa'a qoxxaratee jala yaa'uuf deema argitanii jirtanii sa'aatii 4 sa'aatii 3 faatu nafaa sa'a 1 faatu warra hafe jira kan 3 hafe jira an akka duraanii deemee jala diileetii gochuu hin narratti hin eegamu jechuudha yoo irratti guunne ofii isaatii qoxxaratee zaa isaa finnaaniin jalaa diileetii ta'a jechuudha obboleeyyan tiyya an fakkeenyaaf kaleessa kan ariitiidhaan odoo sa'aatii irratti hin guunne jajjareetiin ijoolleedhaaf sheerii godhe kun ammoo akkasumatti taa'aara jechuudha homaa qoxxarataan jiru hagaan jalaa diileetii ta'uu diileeta kan godhuyyuu jalaa diileetii ta'uu hin danda'u jechuudha garaagarummaa qabaayyuu asirratti fakkeenyaaf kana yoo laaltan sa'aatii irratti hin guunne kan sa'aatii irratti guute kun mallattoo kana qaba jechuudha sa'aatii isa qoxxaratee ofii isaatti jalaa bahaa isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoon kun viidiyoo bareedaa waan isin fayyadudha itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya waan na hordoftaniif galatoomaa viidiyoo barnoota ammaan dura isinillee barsiisee hin beeku maaliif waan ofii baradhe tokko waan ofii namarraa baradhe maaliif hiriyootan kootii hin barsiisu jedhee qabadhee isinii dhufe akka viidiyoon kun isinitti tolu abdii guddaa qabaa itti fayyadamaa isin jechuu barbaada maaliif waan ofii baratte tokko
hiriyaa kan keetii barsiisuu waanuma jirudha. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinu turtii gaarii nagaa keessanaa jiraadha isiniin jedha obboleeyyan qaqqaaliiwwan.